Harki malee galtaa yoo feete arjoomtaa. Harki malee galtaa yoo feete arjoomtaa. Gariin ifa abdataa si malee hin qabu. Yoom harkanaaf laataa yoom harkanaaf laataa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya hanga kutaa 7tti baradheera. Sanaan booddee garuu fedhii koo fi fedhii maatii kootiin gara biyya hambaatti maleen jiraachuun eegale. Haatii fi abbaan kiyya ijoollee 2 erga walirraa godhatanii booda sababa haati abbaa koo yookiin immoo akkoon koo nu waliin jiraattuuf dubbii oliif gadi fuutee yeroo abbaan koo mana hin jirre wanta haati koo hin goone odeessitee haadhaaf abbaa koo gargar baaste. Sanaan booddee ture haati koo rakkinatti kuftee nuyi ijoollee ishee 2 guddisuuf bu'aa bahii hedduu argaa kan turte. Booddee irratti garuu maatiin ishee lafaa fi qabeenya qoodanii fi nama gara biraatti illee heerumtee manni ishee waggoota 3tiif gaddaa fi hiyyummaa keessa kan ture seenaa godhattee nuyi ijoollee ishee 2 illee gammachiisaa jireenya gaarii jiraachuu kan eegalte. Abbaan buddeenaa keenya illee akka abbaa buddeenaatti otoo hin taane abbaa caalaa nu jaallata. Mana barumsaatti illee otoo abbaa keenya beeknu abbaa buddeenaa keenyaan waamamaa turre. Barnoota koo kutaa 6ffaa akkuma gaheen akkan biyya hambaa deemuuf yaanni karaa firoottan haadha koo ka'a. Tarii haati keessan waa yoo taate abdii yookiin immoo utubaa kan ta'uu fi namni barbaachisaa intalli kee waan geesseettuuf ergadhuu hin beekani jedhanii haadha koo gorsanii haati kiyyas abbaa keenya mari'attee yeroon kutaa 7ffaa baradhu piroosesii hundumtuu naaf xumuramee gara biyya hambaa Kuweetitti imala koo raawwadhe. Miindaa xiqqoo fi haala baay'ee ulfaatuutiin waggaa 2 ergan hojjedhee booda hiriyoonni koo waliin barachaa turre gara Dubaayitti imalan biyya galiitii as koottuu asii wayyaa miindaa gaarii haala itti kanfalachuu dandeessu siif mijeessinaa jedhanii na gaafatanii hanga baatiidhaan argachaa jiran akkuma natti maniinis hojjechuun koo rakkachuun koo hin oollee maaliif wanta gaariin argadhu jedheen kontraata koo xumureen gara biyyaatti deebi'een viizaa kiyyaa gara Dubaayitti argadheen torbee 2 keessatti hiriyoonni koo kun naaf deebisanii imala koo raawwadhe. Baatii 2f hanga wayittis manan qacarame keessa ergan hojjedhee booda ijoolleen biyya kiyyaa haala mijeessanii bakka hin jiruu na fudhatanii deemanii hiriyoonni koo koottu warri naan jedhan bakka jiran na geessanii. Sanaan booddees afaan akkan baruuf mana keessatti torbee 2f erga na shaakalsiisanii booda hojiis naaf arganii. Sanaan booddee hojjechuu maallaqa gaariis kan duraarra baay'ee fooyya'aa kan ta'e argachuun eegale. Bakkan dhaladheetii hiriyoonni dubartootaa dhufne 4 taanaa. Obboloonni dhiiraa karaa garaa garaatiin dhufan immoo gara 7 ta'u. Harki malee galtaa yoo feete arjoomtaa. Harki malee galtaa yoo feete arjoomtaa. Gariin ifa abdataa si malee hin qabu. Yoom harkanaaf laataa yoom harkanaaf laataa. Hundi keenyiyyuu wal keessa naannoo tokko jiraannaa. Dhiira 2 fi durbi 2 isaan keessaa jaalallee waliiti. Haa ta'uutii garuu akkan deemeen dargaggoonni 3 2 jaalallee kan hin qabne tokko immoo kan qabu kan kootaati jechuun anarratti walitti bu'uu eegalanii. Torbee keessaa hundi keenyiyyuu guyyaa tokko boqonnaa qabna. Guyyaa sana guyyaatti boqonnurra guyyaa walitti buunutu caalaa. Keessumaa dargaggoonni 3 sababa kiyyatti yaadaan walitti bu'anii yerootti warreeban ni jiraata. Haa ta'uutii garuu booddee irratti bakkan mataana dhukkubee hojii hafee ciisee jiru dirqiidhaan kabaja koo kan narraa fudhate dargaggoo isa jaalallee qabudha. Kanaan booddee jaalallee koo dhiiseen si waliin hin ba'a. Niikaa hidhannee wal fuunaa jedhee guyyaama sana naaf kakate. Anis
akkamitti ta'uu danda'a? Hiriyaa jaalallee koo akkamittiin fudhadhaa? Kun gonkumaa ta'uu hin danda'u jedhee isa dinnaanis hiriyaa isaatiin dhimma kee jedhee ishii dhiisee aarii isaatiin ishiin immoo sababa kiyyatti irra caalaa jaalalleen ishee kan walitti bu'u waliin deemtee ciiste. Kanaan wal faaluu eegallee gurbaan inni na gudeedee fi jaalalleensaa kan waliin ciiste hanga wal ajjeesuutti wal eeggachaa turanii. Haa ta'uutii garuu namoonni gurguddaan gidduu galanii dhalaa irratti hin wal loliinaa jedhanii araara gidduu buusanii naannoo tokko jiraachaa kan turre walirraa faffagaannee garee uumnee kireeffannee jiraachuu eegallee. Anis otoo hin jaallatiin jaalallee isa na gudeede kanaan ta'e. Kanaan otoo jirruu jaalalleen koo kuni jaarsa gara maatii keettiin ergaa jedhe na gaafata. Anis tole jedheen haadha koo yeroon gaafadhu lakkii amman ta'uu gara biyyaatti erga deebitee booda waan hundasaa sirreeffattaa jettee na diddee. Haa ta'uutii garuu wanti kuni jaalallee koo gammachiisuu hin dandeenye. Anis waliinoo jiraachaa jirraa gaafa biyya gallu akka haati koo jettetti jaarsa erginee ni kaayedhannaa jedheen yeroon isatti himu ani gara biyyaatti galuun barbaadu jireenyi biyya kanaa naaf ta'ee waan na jiruuf haadha kee amansiisinaan jedhee. Haati kiyya garuu kana ture naan jechuu hin dandeenye. Anis wanta godhu dhabeen biyyuma ormaa kanatti gaa'elli nuuf ta'ee reyoonni keenya akka haadha manaaf abbaa manaa taane sirriitti nuuf beekanii maatii koo dhokseen gaa'ela dhaabbadheen jiraachuu nan eegalee. Kanaan utoo jirrus daa'imni gadameessa koo keessatti uumamaa. Ulfa baatii 6 ta'een otoo jiruu abbaan manaan koo jaalalli isaa ishee duraatti araaramee anaan lolee ishee bira buluu eegalaa. Yeroo kanarraatii kaasee lolli anaaf isa gidduutti uumamuu eegalee. Walii galtees dhabnee otoon daa'ima koon dahiin mana isaa dhiisee baheen ijoollee gara biraa barbaaddadheen waliin jiraachuu eegalee. Gaddaa fi aarii keessa waan nan tureef ulfi gadameessa koo keessaallee guyyaan otoon gahiin baatii 8ffaa keessa rabbi hin gooneetii anarraa bahee. Kana qofaas miti yeroo daa'imni narraa bahu gadameessi koo baay'ee miidhamee ture. Yoo xiqqaate hanga waggaa 10tti dhala godhachuuf kan yaalu yoo ta'e lubbuu koo akka sodaachisu hiriyoonni koo hundaan kan jedhutti heerumaniiru. Abbaan manaan koos fuudhee ilmaan 2 horateera. Yoon hariiroo dargaggoo tokko waliin eegalu dhugaa jirtu yeroon itti haasa'u suuta anarraa baqataa. Ergan biyyaa bahee biyya ormaa keessa jiraachuu eegalee waggaa 8 lakkoofsiseera. Ammallee waggoonni naafu. Rabbi nagaasaa akkanaaf buusuuf kadhannaa keessanitti na yaadadhaa. Haati koo maaloo yaa intala koo gara biyya keetti deebi'ii jettee guyyaa guyyaan na kadhatti. Heerumii dhala godhadhu jiraadhu naan jetti. Haa ta'uutii garuu kaleessa eeyyama ishee malee deemiin kunoo kanaan gahee nafee. Sababa garaagaraa dhiyeessuufiin har'a bor otoon ishee jedhu har'a gaheen jira. Haatis abbaan koos baay'ee natti gaddaniiru. Guutummaatti fayyeen jireenya nabdadhu akkan jiraadhuuf kadhannaa keessanitti na yaadadhaa. Ana obboleettii keessan biyya Ambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Harkii malee galtaa yoo feete arjoomtaa. Harkii malee galtaa yoo feete arjoomtaa. Gariin ifa abdataa ansi malee hin qabu. Yoom harkanaaf laataa yoom harkanaaf laataa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa irraallee seenaa obboleettiin keenya nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu.